inni kun akka nuufi hubatamee dhimma qaama dhimmi ilaallatutti darbu barbaada. Haasaa keessa immoo dhaqii Oromoo Walloo godaaneetu dhufaa isa jedhu isa kana isinin qeeqaan akka sirreeffatta. In godaanu Oromoo Walloo eessayyuu hin dhabu. Jeequmsa miti balaa yoo bu'e namni asirraa deemu jiru. Ni deemtanii? Adii walitti himna, adii walitti himna. Fardii fi jedha wallahi. Na isaan kaayyoon isaanii nuun buqqisuudha sirriidha. Akeeka isaaniiti hin buqqaanu garuu hiddatti cinna malee. Hiddatti cinna malee hin buqqaanu. Isa kana adaraa isinirraan eegamu akka haasaa keessa nuuf hin makne jechuun barbaada dhiifamaa waliin. Gama biraatiin nuti nama waliin nyaatu sirri kana dubbadhee dabarseen jiru. Amma yeroo ammaa kanatti wanni tahamaa jiru erga federaalli seeneehu erga silaa federaalli rakkoo tuwatee jira jedhame miidiyaadhaan labsameehu wanni tahamaa jiru waan sirrii miti. Guyyaa kana lamaanitti Faaxumaa Sa'iid Yahyaa magaalaa Kamiseetti leenjii fudhataa ture. Karaa seera qabeessa biyya alaa deemuudhaaf jechuudha. Amma magaalaa Kombolchaatti dhaa jirti. Maaliif ta'a? Inni kun miidiyaa hawaasaarra guutee jira. Faaxumaa Sa'iid Yahyaa maaliif bijaamaan ati uffattu alaabaa baa'oo qabaa jedhanii jedhan. Dhuguma namni akkasitti hidhamuu qaba. Isa kana qaamni mootummaa akkamitti ilaala? Inni kun isa nuyi agaru. Wamaa tukhfii suduuruhum akbar jaa rabbi. Waan laphee isaanii keessatti dhokotaa jiruutu irra hedduu wanni isaan nu gochuuf yaadaa jiran jechuudha. Baate irraa dhufte asitti leenjaa turte godina irratti. Kuni kana fakkaata. Karaa biraatiin qaamni isiniin jedhu kun fakkeenyaaf kitaabni kun Islaaminaa Amaaraa jedha. Kitaaba dhiyoo kana Baardaaritti maxxane jechuudha. Islaaminaa Amaaraa jedha. Kitaabadha. Wantoota akkanaa kana mootummaa maaliif callisee ilaala? Mootummaan federaalaa mataan isaa maaliif callisee ilaala? Wantoota ummata tuqanii qalbii ummataa fottoksanii waan inni tahu ilaalan kana mootummaan maaliif callisee ilaalaan jedha. Kuni gaafii kiyya isa furda. Kan itti aanu immoo dhumarratti mootummaan naannoo Oromiyaa ummanni Oromoo amma booda saamamee galeen boohu jedha. Eesho ummata Oromootiif inni kan dhaabbate. Mootummaan naannoo Amaaraa gaafa gadduun jiru isa har'aa naasuuf har'a mootummaan naannoo Amaaraa hin jiru adiin isinitti hima. Hin jiru mootummaan naannoo Amaaraa waa biratu naannoo Amaaraa laaqatee jira. Isa kana hin beeku. Mootummaan naannoo Amaaraa የአማራን ህዝብ ፍላጎት ለማሟላት ሌት ተቀን እንለፋለን ጀ ቢያኒ መታ ከሰን ከኒ ሲንጋፈዱ ኡመንኩኒ ኡመታ የኙት የማን ህዝብ ነን ዱጋ ረቢን ሲንጀ ጋፊን ድብ ቶኮ ጋፈተሜ ፉለሳ ዱረ ዳበነ ዴቢን ተኮለን ቶስን ዴቢን አቹማና ፈንገ ጋፋ አንጎራቡት ዱጉማ ሲሪመት አማ አኩማ Biyyi Itoophiyaa bulutti jirtutti dhimmi keenya gaafatti iyyame dubbachaa ture mootummaan naannoo Amaaraa hin turre. Walitti bu'iinsa daangaa irratti ta'u namoonni meeqaatam yeroo dhuman gargaarsaaf waajjachaa ture hin jenne ijaan dhufee ilaalaa ture hin ilaalle afaan hin dubbachaa ture hin dubbanne. Maaliif? Kuni maaliif ita? Balaa konkolaataatiin yoo namni garagalee saba isaaniirraa waa ite kallattiidhaan miidiyaa isaanii irratti dubbata. Balaa konkolaataan walitti bu'iinsa saba lama gidduutiin namni 5 6 7 hanga 20 30 yoo dhume waan irraa dubbatamu hin jiru. Yoo dubbatames qalama diimaa gurraacha jedhanii dubbatan. Hireen keenya booddeen isaa maali? Hireen uummata kanaa maali isa jedhu gaafiin kiyya. Inni kun ilaalcha keessa seenee ummanni Oromoo Walloo kun ofiin of bulchuu danda'a taanaan ummata bulchuu waanuma amma gochaa jirtan kanadha waan addaan qabu dhagaa naman baachisu.
Oromoon walloo kun ofiin of bulchuu danda'a taanaan ofiin ofaa bulchu. Mana yaalan qabdu beektanis mana yaalan qabdu. Namni rasaasaan rukutame dasee geeffame dasee raariya. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Biyya tokko keessatti mirgi gargar fagaate jechuudha. Tokko goora tokko bale. Maaliif akkana ta'a? Asirraa achi oofuudhaaf ila asirraa achi oofuudhaaf namni yaala deemaa jiru karaa irratti itti fa'a. Inni kun dhuguma jeequmsi kun dhufnaani mul'ate malee rakkoo nuti bara baraan baadhannee jiraachaa jiru. Gaafiin dargaggoota gurmeessuu yookiin eenyutu akka gurmaa'u ni beeka. Gaafiin waldaa garaa magaalaa keessatti yookiin eenyutu akka waldaa ijaarramee dhiyaatu ni beeka. Kana waliin gaafan. Yoomidha Oromoo walloo kun kan biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee jiraatu. Akka keessummaa karaa dhufeetti jiraachuu kana kan inni dhiisu yoomidha. Ammas mootummaan federaalaa dhimma kana ilaalcha keessa galchee Oromoo wallootitti waa haa jedhu. Maal jedhu? Oromoon walloo addunyaa miti. Nama malee. Sabni hundi hoogganaa qaba. Hoogganaan isaa saba kiyyaafin jiraadhaa jedha. Nama nuuf dubbatu miti. Nama aan uummata kiyyaafin jiraadha jedhu utuu hin taane miidiyaa tokkicha kan sagalee keenya dabarsuu qabnu. Ela bilbilaan waraabneeti wantoota barbaachisaa ta'an kadhannee namatti kennachaa jira. Nu agarsiisaa addunyaa jenne kadhannee OMN mataa isaanii kadhan. OMN mataa isaa kan OBS isa kana jalaadhe. Amara TV